Amma miidhame jireenya kee hafe akka shaampiyonaatti jiraadhu jeetiin itti himaa jira. Yeroo meeqa waan takkaniin dalaga jettee guyyaatti qabdee gaafa guyyaan sun gahu ammas guyyaa san guyyaa biraatti dabarsi. Yeroo meeqa mana ispoortiitiin seena ispoortiin dalaga jettee subihii sa'a 10 takkatti alarmii guuttee yeroo alarmiin sun iyyitu cuftee hirriba gad deebite. Yeroo meeqa gaaf meeqa kitaaban dubbisettee fuula 2-3 erga dubbistee booda keessi achumaan irraanfatte. Yeroo meeqa waan akkanaatti guyyaa akkanaan daleene jettee saahibbootan kee hiriyoota keetiif waadaa galtee gaafa guyyaan sun gahu sababan taane itti gattarre. Yeroo meeqa akkami sababa qabda? Sababa hin qabdu wanni jeef saniif afaan Ingiliffaatiin procrastination afaan Oromootiin ammoo masruufummaa jedhamti. Waan takka argachuu ni feeta qabaachuu ni feeta dalaguuf guyyaatti qabdaa gaafa guyyaan sun gahe dalaguun feetu. Obboleessoo hunda keenyaafuu sa'aan nuu kennamte walqixa sa'aa 24 san keessaa daqiiqaa 20 fi daqiiqaa 30 biziin ta'e jettee waan beellamatti qabduuf hin qabdu. Ayinoo irra hedduu wanni beellamatti qabduuf waan daqiiqaa 30 fi daqiiqaa 20 hin caalle garuu daqiiqaan sa'aa 24 keessa si kennamte daqiiqaa 1440 san keessa 40 jalqabaa hojiirra oolchuu hin dandeenye. Akkamittiin sababan qaba jetta akkamittiin biizii ta'e jetta daqiiqaa dila kana qabda daqiiqaa kana keessaa daqiiqaa 30 fi 40 akkamitti waan beellamatti qabdu saniif wareeguu dadhabe. Hoggaan kana jiru actually si qofaa miti namoonni hedduu waan kana hojii qabsoo jiran ana dabalatee sis dabalatee namoota biraas dabalatee jechuudha. Garuu an mala tokkoon fayyadama. Namni ispoortii beekamaan Muhammad Ali akkas yeroo treeningii yeroo shaakala ispoortii yeroo hunda nin jibbaja garuu akkasin je'ee lubbuuti yetti maja amma miidhame jireenya kee hafe akka shaampiyonaatti jiraadhu jeetiin itti himaa jira. Atis amma miidhame jireenya kee hafe akka nama masluufummaa injifatee akka nama jireenya injifateetti jiraadhu shakkii takka malee waan amma sacrifice if gootuuf waan amma dabarsuteef kannituuf kana boodatti gammadda. Qaamni kee waggaa jijjiiramee arguutti hedduu gammadda. Aboosaa guyyaa dila kanan arkee jedha. Taaba dubbistee muuxannoo horatu beekumsa walitti qabatu keessatti hedduu gammadda. Hayi beekumsa dila kanarraan guyyaa dila kana taa'ee jijjiiramni dhufu haga sacrifice gootu consistency dedication dabarsiteef kennuufi itti fufinsa qabaatuun riizaaltii arguudha. Walumaa galatti furmaanni procrastination yookaan masluufummaa maali? Akkamitti waan amma yeroo qabduuf kana waan amma beellama qabduuf kana adda qoqqooddee pirogiraama jireenya keetiitiin wal simsiisuu dandeessa. Viidiyoo jettu yeroo itti aanu dalageetiin dhufaa hoggaan viidiyoo upload godhee post godhee akka si bira geessu notification akka si bira gahuuf jalqaba subscribe godhi san booda mallattoo bilbilaa san tuqi ol baasii haga viidiyoo sanii wajji walitti deebinutti torbaan gaarii.